Dr. Tsaggaayee akkuma itti fufnetti jirra. Ani akkuma gaafitti wanti ani kaasuu barbaadu yeroo ammaa kana hayyoonni Oromoo akka ilaalcha keetti fakkeenyaa fi hayyoonni Oromoo, miidiyaaleen Oromoo, dargaggoon Oromoo, qeerroon Oromoo, humni Oromoon qabu yeroo ammaa kana aktivistoonni Oromoo, barattoonni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo, dhaabbileen qabsoo Oromoo, hirmaannaan isaan qabsoo Oromootiif taasisaa jiran maal fakkaata? Ciminnii fi laafinni jiroo akkamitti ilaalta? Bareeda. Egaa bakki jirru maal fakkaataa fi shoorri qaamoleen adda addaa hawaasa Oromoo keessa jiran taphachuu danda'an maal akka fakkaatu laaluu qabna. Isa dura waan tokko ati kaasteerraa hin jalqaba. Ajandaa komishiniin marii biyyoolessaa lafa kaa'e tokko keessaa hedduuwwan keessaa tokko waa'ee Finfinneeti. Waa'ee Finfinnee isatu ol bahee haasa'ama ammatti malee dubbii qabsoo Oromoo harkaa buusuu, harkaa dhahuu. Dubbiin mirga sabootaa haquudha. Dubbiin biyya maqaa sabootaatiin waamamu kana jijjiiruudha. Garuu dubbiin jabaatee kan himamaa jiru waa'ee Finfinneeti akka ajandaatti ol bahee kan jiru. Gar tokkoon bu'uura qaban sun madda qaba. Kan dhugaa ta'e maaliif akka akkasitti lallaban akka aaran akka duula banan kan godhuun waatu jira. Garaa biraatiin PPNs waa irraa fayyadamuu feeti. Madaa Oromoo tuttuqxeeti Oromoof jalatti hiriirsuu barbaaddi. Jarri waa'ee Oromoo Finfinnee irratti labsanii uummanni Finfinnee biyya dhabuuf deema jechuudhaan Abiyyi irratti bobbaasanii waan dirree irratti injifannoo dirree irratti dhaban san amma karanaan injifachuu uummata kakaasanii akka masarraa seenii jechuu waan akkasiitiif waan deeman fakkaata. Haa ta'u immoo dubbii Finfinnee irratti waa jechuun barbaachisaadha. Mariin biyyoolessaa kun maaliif ajandaa godhatee gaafa jedhamu akkuma kanaan dura jedhe magaalittii Oromoo magaalittii irraa mulquudhaaf Oromoon achirraa dhiitamuu qaba. Ethnic cleansing kan jedhamu jechuudha. Impaayerri sun kan ijaaramte Oromoo achirraa buqqisteeti. Oromoo ajjeefteeti. Lafa Oromoo saamteeti. Bakka Oromoon buqqee irratti uummata biraa qubachiifteeti. Waraanaa fi warra waraana tajaajilu. Masarraan kun bakki itti ijaarame magaalaan sun akka magaalaatti bakki itti dhaabbatte uummata biyya san lafa san irra jiru buqqisaniiti. Buqqisanii erga waggaa 150 booda har'as Oromoon handhuura kiyya jedha. Oromoon ishee marsee jiru, Oromoon achi keessatti haftee Oromoo dhala Oromoo taatee achi keessa jirtu. Maaloo magaaluma keenya keessatti ijoollee bakka itti guddisnu bakka ijoollee keenya afaan Oromootiin barsiifannu dhabne. Maaloo biyya kana keessatti magaalaa kana keessatti Oromoon saaxilamaa oolaa, jibbamaa, xiqqeeffamaa, arraffamaa. Magaalaan tun akka ibidda taatee Oromoo gubdu malee akkasitti hin jirtu. Karaa biraatiin seerri immoo dhimma addaa Oromiyaan qabaa, Oromoon qabaa jedhaa. Maali biyya akkanaa Oromoodhaaf ta'uu diddee kan jedhu jira. Aadaa Oromoo, seenaa Oromoo keessatti duudhaa ta'ee kan ibsamu sirba Oromoo keessatti
geerarsa Oromoo keessatti waa'een Finfinnee waggaa 100 ol irratti sirbamaa ummanni achirraa buqqa'e gara Baaleetti, gara Arsiitti, gara Harargeetti, gara biyya Gujiitti, baras Sidaamoo Kiflee Hagar jedhamu garasitti buqqa'ee faca'ee biyya malee biyya bira akka biyya isaan taanetti bakka laallamutti Siiba'ee sirni sana siiba'ee biyyaa siiba'ee yoo jaldeessi ollaa sii ta'ee yoo maaltu sii ta'e isa jedhan. Isa qofaa miti hedduutu jira. Bakka jiran sanatti geerarri isaanii sirbi isaanii bara achirraa buqqaan kan yaadatu kan yaadachiisu yeroo hundumaa. Ani abbaan koo achirraa waan dhufeef bara daa'imman ture ani gaafa mana abbaa kootitti deemu inni biyya Gujii jiraata ture. Namni Tuulamarraa, Shawaarraa, Gindabaratirraa, Horroo Guduruurraa maatiidhaa jedhee isa gaafachuuf dhufu. Gaafa dhufan halkan guutuu walitti haasa'aa, abdeet wal gochaa, keessumaan immoo sirbaa wantoota tokko jecha yaadattaa bara kana akkan ta'e seenaa san ofitti yaadachiisaa akkamitti achi booda boohanii abaluu akkana ta'e abaluu du'ee akkana ta'e ijoolleen isaa wajjin murtee kana ta'e kana yaadattanii walirraa deemu. Halkan guutuu rafuun hin jiru. Hin sirbumoo, hin boohumoo, hin haasa'umoo maali jirru kun maalumatti jiru takka ka'an sirban takka immoo boohan achirraa ka'anii bara sanni yaadatta akkasitti wal yaadachiisee seenaa himaa ture. Maqaan Finfinnee jedhu kun achirraa kan hin dhabamin Oromoon marsee jiru kanuma yaadata kanuma beeka. Addis Ababa isa jedhu san Oromoon sirriitti tasgabbeessee waamu hin jiru baay'ee Addis Ababaa jedhaan. Addis Ababaan kun akkanumatti hin dhufne bara. Namatu haala isaan beekne akkatti dubbatu. Adda baasee miti. Mee maal jechuudha gaafa jetteen Oromoon hin beeku bara. Addis Ababaa. Lakki shaggar hin fayyadamus maqaa kana yookaan shaggar jedha yookaan Finfinnee jedha. Okay. Amma qabsoo qeerroorraa eegalee waa'een dhimma addaa faayidaa addaa Oromoo gaafa kaka'u gaaffileen tokko ka'uu jalqaban. Ani gaafasis faayidaan addaa Oromoodhaaf warra abbaa biyyaatiif miti kan laallamu qabu. Faayidaan addaa warra biraatiif warra uummata bal'aan taaneef akka mirgi isaanii hin sarbamne warra bakka biraarraa dhufeefi malee warri biyyaammaa warra biyyaati mirga guutuu qaba. Garuu haala itti jirru kana keessatti warra dhufeetu warra biyyaa buqqisee magaalaa keessaa haxaa'u barbaada. Bara heerri kun ragga'u warri aangoo irra jiran kana beekaniiti biyyattiin kan Finfinnee akka taate waan beekamudha. Garuu uummata biraatu keessa jiraata. Haa ta'u mirgi marsanii waan jiraniif naannoon kun magaalaa sana keessa magaalaan naannoo sana keessa waan jiruuf mirgi addaa faayidaan addaa Oromiyaa eeggamuu qaba kan jedhu dimshaashumaan irratti walii galan takka maal jechuu akka ta'e sun ifan baane sirriitti qulqullaa'ee ol hin baane. So amma gaafa kun ka'u gaafa qabsoon Oromoo kakka'u Finfinnee maqaa Finfinnee jedhu san akka gaafas itti fayyadamuu jalqabnetti dubbatamuun ka'ee jechuudha. Waggaa 20 bara 1991 jalqabee mootummaan naannoo Oromiyaa xalayaan isaa heading leetaroonni dokumentoonni isaa faayiliin mana murtii poolisiin Oromiyaa gabaasni isaa gaafa barraa'u Finfinnee jedha. Seerri Oromiyaa tumamu magaalota Oromiyaa irratti labsama. Magaalanni Oromiyaa Finfinnee jedha yoo argite. Mootummaan Itoophiyaa hariiroo Oromiyaa wajjin qabu kan ittiin deemu Oromiyaan afaan Oromootiin barreessa, mootummaan Itoophiyaa afaan Amaaraatiin Addis Ababaa jedhee barreessa. Namuu takkaa rakkoodhaa kuni maqaan isaa akkasitti waamamuun jedhee yaadees kaasees dubbatees
hin beeku. Sanuu rakkoon ture maalinni maaliif afaan Oromootiin barreessanii nu erguu gaafa nutti ergan hojiin afaan hojii keenyaa afaan Oromooti gaa jedhu. Isaan afaan Amaaraatiin barreessanii maaliif gaafa jedhamu nuyis afaan hojiin biyyaalessaa afaan Amaaraa waan ta'eef jedhu. So olirraa afaan Amaaraatiin fudhatta gadirraa afaan Oromootiin erguun sirrii miti jechaa turan. Garuu poolisoonni hundi isaanii poolisoonni manni murtii hundi isaanii wanti barreessan afaan Oromootiin waan ta'eef dirqamanii warri mana murtii olaanaa Itoophiyaa keessa jiran warri yigbaanyidhaan itti deeman suni iyyatanii namni itti deemu suni galma isaan fuuldura dhiyaatu kana afaanuma Oromootiin dubbisuun dirqamatti ta'a jechuudha. Sanuu baay'ee aaraa. Kanaaf bakka sabbar chiloot jedhamutti dubbiin Oromoo deebii sirriitti hin argattu. Namni Oromoo ta'e gaafa achitti keessatti ilaalla. Akkanumatti rakkachaa jiraatu jechuudha. Abukaatoowwan Oromoo gaafachuu dandeessa. Asirratti affeersanii gaggaafachuu dandeessu. Rakkoo tokko waan isaan mudataa ture jechuudha. Dubbii Oromoo dhimma Oromoo irratti mana murtii federaalaa keessatti. Ammoo so kanarraa kan ka'e har'as Oromoon jira biyya kana keessa haxoofneef dhiibnee baasnee fidnee magaalittiin kuni saba hin qabdu sabaan hin beekamtu sabatti hin beekamtu saba abbaa biyyaa itti ta'uu hin qabdu fidnee jirra waan akkasii nuyi sabummaa hin qabnu ብሔር የለንም siin jetti inya Addis Ababeewoች ነን gaafa jedhan nuyi Oromoota miti jechuu isaaniiti. Because yoo gaafa itti siqtee gaafattu immoo kan sabaaf sablammootaati siin jedhu. Kan sabaaf sablammootaa yoo taate magaalittiin sabummaa qabdii jechuudha. Okay? Garuu maaliif akkana godhu gaafa jettu ammas siyaasuma dura dubbachaa ture kana. Dubbiin qabsoo biyya san keessa jiru dubbii mirga sabaaf sabootaa kabaju jireenya lubbuun jiraachuu isaanii fudhachuu biyya san keessatti saboonni adda addaa jiraachuu isaanii fudhachuu yookiin fudhachuu diduudha. Bakka hundatti baadiyyaa keessatti aanaalee keessatti moomaa godhuu hin danda'an. Namni hunduu bakka Oromoo ta'etti lakkiisiin waan kana dhiisaa jechuun hin danda'amu qaama. Bakka baadiyyaan guutuun warra Tigraay ta'etti waan godhan hin qaban. Magaalaa kana keessatti garuu magaalaa gurguddoo kan akka Finfinnee, Adaamaa, Jimmaa, Hawaasaa maal jedhaman kana keessatti namni bakka hedduurraa waan walitti dhufuuf afaan Amaaraatiin dubbata. Bakki afaan Amaaraatti dubbatamu hundi keenyaa jedha faannoon faan. Amma maal jedhu Finfinnee keessatti dhibbeentaan 71 afaan Amaaraatti dubbata. Oromoon dabalatee Oromoon achi keessa jiru dabalatee jechuudha. Namni afaan Oromoo dubbatu immoo dhibbeentaa 19 moo akkana 19. Amma rakkoon jiru dhibbeentaa 71tu ukkaanfamaa jira warra dhibbeentaa 19 qabuun because Finfinneen kan Oromooti jedhamee waan jedhuuf kan jiruuf jedhu agartee amma maaliif kun ta'a gaafa jette Finfinneen bakka agarsiisa Itoophummaati agartee bakka waa'een sabaa waa'een eenyummaa ittiin dubbatamneedha. So maali jijjiiramni kun maal fiduuf barbaadee ture? Siyaasa eenyummaa irratti hundaa'e siyaasa mirga sabootaa irratti hundaa'e balleessuu kan jedhu. So mishigiin inni dhuma bakki siyaasni eenyummaa galuun qabuu kan jedhamu. Maaliif sabaaf sablammoota adda addaa jira garuu afaan Amaaraa dubbata kanu. Namni Oromoo ta'ee kantiibaan ta'uu kan jedhan maaliif? Namni biraa hin ta'a bara. Rakkoon hin jiru. Namni Oromoo ta'ee ta'uu hin danda'u kan jedhaniif
namni Oromoo ta'e akka Oromootti beekama. Kanaafuu magaalaa san kan Oromummaan barbaanne kana hin malu kanaaf hin malu. Xiinsammuu Addis Ababeewwachiin qabuu jedhu bara. Addis Ababeewwachi sana lubbuun ayyalla'u jedhan takka la'umaadhaan. Utuu isaan jala fiigee waan hunda godhu. Okay? Ani laal amma Finfinnee kana wanti gaaddidduun Oromoo achirra akka haqame irraanfatamu fedha. Oromoo jibbinsa qofa miti. Mee doktori ifama waan atamma kaaste kanaan gaafilee wal qabatu tokkoon qaba walumatti dabalteeti waan kana walumaan deebista. Maaliifii waanuma ta'aa jiru waan argaa jirrurra. Guyyoota torban kana keessa guyyoota 2-3 arfan darban kana keessa maqaa hayyoota Oromoo lamatu ka'aa jira qilleensa kanarratti. Tokko maqaa keeti. Siini warra Abashaatu akka malee si afarsa. Tsinfanyaa Oonaguu Maalii Tsaggaayee Araarsaa maal waraqaa adda addaan argaa jira. Waraqaa የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ሚዲያ ብሮድካስት ማል ከጀቱዋን ጠለያ ወይፋ ወሊ ገደም ወዱን አርጉጭር ዮን ዩቲዩብ ፊ ፖድካስት ያዳዳ ኬስ ደቀ ይወላሉ ዶክተሮኒ አበሻ ዶክተሮኒ ወራ አማራ ከዶክተር ጀደኒ ሳዋማን ቶኮ ከመቃከ ረገቡንጁ ሚዲያን ሳኒ ዋንቲ ገዳበቴ ጅሩ ቶኮ መቁመ ከዋ ዱለ ጉዳቱ ስረት ገገፈማ ጀራ ኤኙን አለጋዳ ኢማ ማልረት ኢማ ፊንፊኔረት ፋላ ከና ዋን ዱበትን ቤኩ ዶክተር ፕሮፌሰር ስኬል ገቢሳሞ ፋላ ከና ኦሮሞተቱ ኢማ ኦሮሞ ከሰና ባሳ ጀዴ ፕሮፌሰር ስኬል ጀረኒ ዋይ ፊንፊኔ ፋላ ከ ዱበተቴ ፋላ ሳ ዱበተቴን ቤኩ ቢፈሰናን ደሙ ጅራ ኩንስ ኢሙማ ፊንፊኔረት harra kalatti oromotin kan qilleensarra oofamee akka malee irraa dubbatamaa jiru professor Iskeel Gabbisaati karaa bashaatiin immoo kan duulli irratti akka malee banamaa jiru si dhimmi finfinnee akkumaatu jette waa hedduudha kaasaa jirra dhimma finfinnee kana oddola miti finfinneen akkumayyuu maanguddoonni dhufanii rawaa dubbatanii maal daseetii miti jechuu kooti maaliif dhimmi finfinnee kuni isaan keessaa ba'uu dadhabe yoom immoo keessaa ba'a iyyee keessaa ba'a akkuma warra seexanaa yisiisanii yeroo tokko deessan sanatti keessaa ba'a moo isaan abdii yoom kutatu jarri kun finfinnee irraa moo oromoonni keessaa itti dhiiseetuma gadhiisee ta'a jedhanii heeguu mee waan kana lamaan irraa waan taajjabdes itti dabaliitii nuu kaasi akka walii galaatti sagantaa keenyas kanuma naa goolamnu fayyate. Okay. Egaa waa'ee Finfinnee kana kan marii biyyoolessaatti mariidhaaf qopheesse OPDOdha. PPdha. Yaadni isaanii immoo akka kan Oromiyaa miti jedhamudha. Akka naannootti akka ijaaramtu yookiin mootummaa federaalii jalatti akka galtu yaadaniiti warra waadaa seenanii fi turan bara 2018 irraa jalqabee warra karoora irraa fudhatan gorsa irraa fudhatan san gammachiisuudhaaf Amaara lola waraanaa naannoo Amaaraa keessa deemaa jiru kanas akka tasgabbaa'u akka gabje godhuudhaaf kunoo Finfinnee akkuma isin barbaaddan kan of dandeessee goonee jirra. Kunoo Finfinnee akkuma isin barbaaddan naannoo Oromiyaa jalaa baasnee kan federaala jalatti bultu goonee jirra. So wanti isin qabsooftaniif wanti isin boossaniif tokkollee hin jiru jechuudhaaf kanumaaf immoo Abiy himself eessa deemee Amaaraa miidiyaa irratti deemee waan akkanaa dubbachaa ture. So yaadni isaanii warri PPs taatu har'a gaafa arraffaman as deebi'anii gungumu malee okay yaadni isa duraa kan sabaaf sablammootaati jecha filannoo darbe kana irratti dubbachaa turan bar yaadni isa duraa
waan akka dhaabatitti siyaasa eenyummaa dhiisnee jirra jedhan sagantaan isaanii akkas jedha bara TP'n siyaasa lammummaat geggeessinaa jedha. So warri sabummaa haasa'u warri kun dhaabbachuu qaba. So sagantaa isaaniiti. Achi gaafa geessanii isaanuma keessaahu gaaffiin dhufee keessattuu namoota sabboontota ta'an namoota bara qabsoo qeerroo kanas waan kanarraa waan baay'ee qooda fudhachaa qaban warri akkasii Finfinneen immoo yoo xiqqaatee mirga addaa qabdi faayidaa addaa qabdi yoo xiqqaatee itti gaafatamummaan bulchiinsa naannoo bulchiinsa Finfinnee magaalaa Finfinnee Oromiyaa fi mootummaa federaalaaf ta'uu qaba. Malee akkanatti mulquun naannoo ofii dandeessee godhuun hin barbaachisu. Kan jedhu ka'ee jechuudha. Amma gaafa mari'atanii qulqulleessanii gaafa bahanii yaadni opshiniin dhufee 4 ture maal ture isaanii innis ofii ishee kan dandeesse naannoo haa taatu federaala jalatti kan bultu haa taatu akkuma amma jiru kanatti itti hafuftu jechuun kan federaalaa taatee mirgi addaa Oromoo kabajamuu qaba kan jedhu afraffaan Oromiyaa jalatti haa bultu kan jedhu. Amma kana keessaa immoo gaafa irra deebiidhaan sadarkaatti mari'atan kan darbe lamaan qofa opshinii lamaan qofa. Isaan immoo maali gaafa jettu Oromiyaa jalatti haa bultu yookiin federaala mootummaa federaalaa jalatti haa bultu kan jedhu. Gaafas warri PP fi warri faannoo fi warri Itiyoophiyaanistii ofiin jedhu warri alarraa taa'ee yeroon isaa dhufee Finfinnee Oromiyaa irraa fudhachuun yeroon isaa kana jedhee eeggachaa ture. Kana godhuudhaan Finfinnee akka madda Itoophiyaanummaa seentara Itoophiyaanummaan itti dagaagu bakki siyaasni eenyummaa ittiin jirre jedhanii warri yaadan hundi ka'anii akkamumatti kan Oromiyaa haa taatu jechi jedhu kunu miseensota PPtiin asitti dubbatama jedhanii aarii guddaadhaan arrabsanii gaxxiqqeessanii lafatti riganii lafa qabachiisanii deeman. Egaa gaafas nutis waan tokko jennaani Oromoon gungumee jennaani komishiniin biyyoolessaa gadi bahee ibsa kennee nuyi barri murteessinuu maal jedhee jarri dhiitanii bahanii kanarraa kan ka'e isaan dhiitanii bahanis amma maal jedhame kan qabbaneessu jechuudha. Kan federaalaa taatee mirgi addaa Oromoo hin kabajamaa afaan immoo afaan Oromoo afaan hojii Amaariffaa wajjin kan ta'u ta'a kan jedhu. Waan kana Dooktar bara TPLF fi bara Qinijjiitiin Finfinnee irratti mo'ate sana dura akkuma kanatti itti deemaa turanii magaalaa Finfinnee fuudhanii Adaamaa geessanii biiroo magaalaa guddittiin Oromiyaa Adaamanaa jedhan. Gaafa warri Qinijjiitii magaalicha mo'atan lafteen abbaa qabdii jedhaniiti as deebisan. Tapha siyaasaati. Har'as kanatti amma jechuu jirtu har'a Biraanuu Leenjisoon arguutti ture. Kana dura Biraanuu Leenjisoo Finfinneen kan hundaati jedhee akkuma amma Facebook kanarra deemaa ture dubbatame. Amma immoo kan Finfinneen kan Oromooti jedhee gaafidhumayyuu hin qabu jedhee kan mormaa jiru marsaa 2-3 miidiyaa irra dhaggeeffadheera Biraanuu Leenjisooti. Kuni akkaan nan hubadhutti sagaagala siyaasaadha malee haqa miti. Dhugaan iddoo kana keessa hin jirtu. Gaafa waan tokkotti hin gabbaan maaliif haqummaan sun maaliif dhibee maal sababni haqni dubbatamuun dhorkamuuf tokko maalidha inni? Maaliif mana ofii irratti qabeenya ofii irratti biyya ofii irratti haala jirtu irratti maaliif goyoomsaan barbaachisa? Eessa wal ga'uu fi akka kanaa wajjin deemnee amma nuti warra kana wajjiniin wal sobaa
warra kana wajjin wal sobaa amma yoomitti eessa wal ga'uudhaaf bifa kanaa wajjin deemna nuti. Akka kanaan gaafa nuti tole isaan wajjin wal faarsaa gaafa nutti bade immoo xiqqoo hirrisaa kanuma keenya kana eessa wal ga'uudhaaf. Kan isaanii ittiin deebi'a. So duraan dursa wantoota ifa ta'uu qabantu jira. Akkuma kanaan dura jedhee koomishiniin marii biyyoolessaa kun seera qabeessa miti. Mariin kun yeroon barbaachisummaa hin qabu. Heerri biyyasii hin hayyamu. So deemee immoo yeroon isaa yeroo lolli waraanaa biyyattii guggubaa jiru kanatti waan godhamaa jiruuf. Qaamoleen wal dhabdee qaban waan keessa hin jirreef. Waan fedhellee bakka kanatti murtaa'u fudhatama waan hin qabneef eessaanuu gahuu waan hin dandeenyeef amma haa jennu waa'een eenyummaa badee jira amma achi Itoophiyummaadha akka mattaawaqaa jijjiiran bara biyya san keessatti jijjiiraniiru diijitaal goona jedhanii Itoophiyaawii kan jedhu qofa jira. Amma kanan siin jechaa jira laal barri kun qabsoon biyya san keessa jirtu hundi Oromoo Itoophiyummaa fudhachiisu qabsoo eenyummaa irraa harkaa dhahuudha. Kana wanti adeemaa jiru kana bar eenyummaa kaardii eenyummaa irratti waa'ee sabaa dubbachuun hin danda'amu jedhamee amma akkasitti deema namni hundinuu akka paaspoortiitti mattaawaqaan qabalee irraa dhufu waa'ee eenyummaa ibsuun qabu kan jedhu. Okay? Akkuma san Finfinneenis magaalonnis okay waa'ee eenyummaa ofirraa qabaachuun qabanii. Okay? So akka yaada isaaniititti haa jennuuti namni akka amma waraqaa eenyummaa irratti sabaan ofisuu hin danda'u jedhan kana biyyis naannoonis waloodhaanis akkasitti ibsamuun hin danda'amu. Kifla hagar goonee ciccirree akka durii san goona afaan adda addaas dubbatamu hin qabu. Magaalonni magaalaa maqaa duriitiin warra mootiin itti moggaaseetiin waamama. Amboon Hagarayoot jedhama. Walisoon Giyoon jedhama. Adaamaan Bishooftuu Naazireet jedhama. Akkasitti waamna. Jedhee haa murteessume yoo murteesse namni waa irraa fudhatu hin jiru. Jijjiiramni dhufuus hin jiru. Finfinneen inumaa barreeffamaan Finfinneen kan Oromoo miti. Kana jechuun yakka seera jalatti jedhanii yoo murteessan. Waan jijjiiruu qabaa lafarratti Oromoon hin fudhataa kan. Fakkeenya mee waan kana wal faallessu tokkon jedha. Kana dura raayyaaf walloon lafa Oromoo turanii jenneerra. Beekamaadha. Uummanni keenya naannoo sana ture. Bifuma sana wal fakkaataa lafa kana irraa fuudhamee gaafa sana heera wayii tumanii walloon lafa Amaaraa raayyaan Tigraay keessa galchaniiru. Wanti suni har'a gaafidhuma gaafachuudhaaf Oromoo irratti tulluu ta'eera beektaa. Ani yeroo tokko miidiyaadhaaf hin tolu wanti dubbatamu oon dubbadhe malee iddoo itti wanti nu dhibe tokko sisirratellee jira wanti gaarii hin taane tokko. Raayyaan kun lafa Oromooti, qe'ee Oromooti, ilmaan Oromooti achi keessa ture. Afaan isaanii dagachiisanii irraa kaafatanii afaan biraa dubbataniiru. Namni har'a raayyaa irratti eenyutu wal lolaa jira? Kan irraa haqa hin qabne lamatu irratti wal lolaa jira raayyaa irraa. Nama haqa irraa hin qabne lamatu raayyaa irratti wal lolaa. TPLF, Tigree fi Amaaraa irratti wal lolaa. Maal qabu raayyaa irraa? Maal ibsamee raayyaan isaa? Akkuma raayyaa jennu raayyaa jechuun raayyaa basabu. Maal isaan ibsame? Waan isaan ibsu hin qabu. Walloo ani gaa walloo keessa deemeera gaayinti kana keessa ol bahee irra olii kana lafa isaa gaafa laalu gaarri kun maqaa Oromoo dubbata. Har'a namni iddoo san dhaqee xiqqoo naannoo Kamisee kanaa fi Oromummaan laftitti cittee afteetu naannoo sana baatee Kamisee naannoo kana malee warri gara Dasee fa'aa warri gara Waldayaa fa'aa kuni namni irraa dubbatu sirmaayyuu kaasuudhaafuun ittuu hin deebinu. Finfinneenis yoo tumamee deemu. Jijjigaa nama fakkeenyaaf
lafa Oromoo ture. Akka odeessi seenaan dubbatutti 1991 dura. Har'a Oromoon jijjigaan lafa Oromooti jedhee kaasee irratti falmii geggeessu jira. Dirree Dawaayyuu dubbachuudhaaf afaan gunnee dubbachuu qaanfannaa miti. Qe'ee keenya irratti wanti har'a tumamus wanti har'a ta'us boruuf akka hija baaftee hin dubbanne si godha. Garuu Oromoodhaaf fala guddaa kan ta'a jedhee ani tilmaamus yoo ta'e akkaataa ati itti nu ibsitu hin beeku. Walabummaa Oromiyaa lafa xiqqoollee taatu guddoo saba keenya bu'aa kan qabaatu kan silaa namuu qeesaa irratti kiyya kuni jedhee ittiin jiraachuu danda'u. Anam biyyoota Awurooppaa keessa hin jira. Skandinaaviyaan kun biyyoota xixiqqaa lafti guddaadha. Biyyoota xixiqqaa tokkotu cicciramee ittiin saba miliyoona 5 miliyoona amma Norway miliyoona 5 Sweden miliyoona 10 Denmark miliyoona 4 Finland miliyoona 5 warreen amma 100,000 falakkaama kan miliyoona hin guunne biyya ta'e jira. Nuti uummata miliyoona 60-70 jirrutu lafti keenyarraa kuni asiin nu dhiibee gara asiin nu dhiibanii nu fixaa jiru. Inni sun furmaatan ta'u kanaafi amma omaan fiduu Finfinneen kana baluutii yoo jedhanii yoodhan boru yoo dhaqee waan tokkotti maxxane sabni keenya kan isaa deebi'ee gaafachuudhaaf akka nama durba manatti ulfooftee qaanfata. Inni kan biraa immoo kan isaa irraa fudhachuuf ija babaasee amma gaafa warra Habashaa akkasittiin lolanii iyyanii Tsaggaayee maaloo jedhan kana qeeduma keerratti dubbatte amma qee namaatti hin dubbanne. Baardaar dhaqxee gaafatteerta. Gaafannee beeknaa Gondar bakaafan dhaqeeraachi. Gaafannee beekna hin beeknu. Kunoo kanuma keenya iyyuu Walloo gaafachuu dadhabne, Raayyaa gaafachuu dadhabne, Matakkaluu gaafachuu dadhabne. Kanaaf yoo har'a waa mallatteessine yoo har'a waa goone akkuma kaleessa gaafa TPLF 1991 booddee waa tatta'e sana ammallee waan ta'u namni keenya deebi'ee waan isaa gaafachuurra kunoo innarra waa'ee Finfinnee nan galchu ana keessatti yuuna lakkaa'inaa jedhafaatu jiraadhanii mee kanarra waan godhanii isaaf jettee fansiin jedhe doktor. Waan isaan murteessan kuni akkuma uummata biratti fudhataman argatu. Karaa siyaasaatiin fudhataman argatu. Maaliif jaarmiyaa tokkotu mallatteessa. Yoo mallatteesses gobanotootu mallatteessa. PPtu mallatteessa. Malee Oromoo miti kan mallatteesse. Oromoon irraa fudhatu kan. Kun ammoo aariidhaan dorgomaa jira. Sanuu PP keessa warra jiran dabalatee jechuudha. Deeggartoota PP keessa ta'anii warra achi ta'an dabalatee isaantu mormaa jira. In fact eenyummaa isaanii isaan barsiise achi keessa deema warra namoota tokko biyya alaarraa deemanii tatseenoo faxaarii maal jedhanii achi keessa galantu gabaas tokko nuu kenna by the way. Waan tokko faayidaa dhuunfaatiif jedhanii achi deeman. PP kana deeggaruun jedhanii Oromummaa isaanii garuu hin ganne. Siigalee faayidaa dhuunfaa. Faayidaa waloo irratti qabsaa'uun ka'anii hin danda'u jedhanii dhiisan. Faayidaa dhuunfaatiif galaniiti achitti warri PP Oromoon taane isaan irratti duulanii arrabsanii saaxilanii namummaa keessaa baasanii gaafa arrabsaniin of beekan amma. Siigalee kanaaf lallabanii gabaasa nutti kennuu lallabanii waan danda'amuun dura dhaabbachaa jiru jechuudha. Achi keessattis namoota mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran wajjinis jechuudha. Warri PP aangoo olaanaarra jiruyyuu amma hiixachaa jiru. Gara keenya fa'a hiixachaa jiru. Maal walaa gargaaru jechuudha. Diinni akkanatti wal ta'ee nutti dhufee jira. Isaan kijiba isaaniiti. Nuyi maal jenna kanuma irrattiin daddabalee irra deddeebi'ee dubbadha. Tokko. Waan yaadadha jecha tokko dhiifama jidduudhaan jaarsa Dr. Yoonaas Birruuti moo jedhanni Tsaggaayeen Shimallisaa du'u ajjeefamuu qabaa jedhaa jedhe. Amma Tsaggaayeef Shimallis garuu dhimma Finfinnee irratti yaadni isaanii tokkumaa
Kan jedhu kaasaa ture. Isuma atamma jettee finsi mirkaneessuu barbaade. Egaa eenyummaa irratti yoo hundaa'e isaan laal isaan bar eenyummaa irraa kan ka'e Abiyyi balaaleffatu bar. Kaayyoo irraa miti kaayyoo isaaniitti hojjechaa jira bar. Ani yeroo hundumaan jedha jarana Amaara kanatti mamarrachuuni akkanumaan dhamaatu. Duraan dursa aangoo of harkatti tursiisuudhaaf dhimma Oromoo of jalatti dhiittee Oromoo arrabsitee Oromoo irraa of fageessitee warra kaan gammachiisuuf tattaafachuun kuni sirrii miti. Oromoo fudhachuu hin dandeessuu biyyattiin jechuudha. Of taatee maaliif hanga of taatee aangoo of harkatti tursiisuu hin dandeenyetti biyyi kun siifisi ta'an jirtu jechaa jira. Kanaafin bara darbee biyya alaa tokkotti waltajjii irratti maaliin jedhee jarri Oromoonni tokko tokko gammachiisuuf itti mamarratan kuni Abiyyiinis, Tsaggaayiinis, Lammaanis, Jawaaris hundi isaanii diina Itoophiyaa diiguuf deemanidha jedhaniit nu laalu. Kanaaf akkanumaan isaan biratti mamarratina. Silaa Oromoo arrabse jaalatan ta'e Abiyyi caalaa maal barbaadu? Oromoo mirga Oromoo gad xiqqeessee waan san wanti xiqqaarre naasa'ina sabboonummaan Oromoo wandaratti galchite xiqqeessite nama jedhu. Afaan Amaaraa qubee Abashaatiin barreeffamuu afaan biyyoolessaa Itoophiyaa godhuu bira darbee afaan hojii Afrikaa akka ta'utti namni deemaa jiru. Afaanuma isaaniitiin Biraanuu Naggaanfaa isa caalaa Itoophiyummaa qabna jechuu hin dandeenyu warra nama jedhaniin. Har'a maal jedhuun? Ye'oonag mangisti Oromummaa mangisti. Ye'oonagu mangisti. Maal jechuudha kun? Silaa Oromoon akka isaanii ta'ee aangoo of harkatti qabatee itti fufsiisuu yookiin biyya bulchuu ni danda'a ta'ee silaa Abiyyi caalaa namni yaales namni Oromoo arrabsees arrabsiisees Abiyyi caalaa namni duguggaa sanyii Oromoo irratti labsees maal jedhan qurxummii fixuudhaaf galaana gogsuudha. Jira Fiqaaduu Tasammaa caffee Oromiyaa irratti taa'ee kana jedhe. Akkasiin irratti bobbaasan uummata Gujii dhangaa irratti guban, mana irratti guban maatii wajjin. Ijoollee dubraa miti dhiira gudeedan daa'imman ijoollee Oromoo. Mana irratti gubanii viidiyoo waraabaat irraa shubbisaa turan. Shanee gooneef kun olaal jecha. Waan irraaffannu miti. Ethnic cleansing addunyaa guutuutu gabaasee waan Gujii irratti ta'aa ture san. By the way, Human Rights Watch kan gabaasee Amnesty International kan gabaasee lafarraa qabnu qaba guyyaan hin dhufa itti gaafatamummaan Fiqaaduu Xuwwee bara 85 jiraatu biyya alaa gaafa tarkaanfatee qabameeti itti gaafatamu waan kanaaf. Akka mootummaatti immoo gaafa injifanne ni gaafannaa hunda isaanii akka sirnaatti. Abiyyi caalaa kana kan godhe biyya san keessatti hin jiru. Amaarri hin goone kan namni Amaararraa dhalate kan hin goone. Kana yoon fudhatiin ana fudhatu jettee akka Biraanuu Leenjisoo fa'aa gugguufuun deebisee kaballaadhaan rukutamtee gaafa dhuftu ammas Oromoo birratti hirkachuu feeta. Oromoo jalatti dhokachuu feeta. Kanaafin maal jedhee laalaa jarana biyyattii nurratti diigamtus hin jirtu nun sodaachisinaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhiisaa biyyi nurratti diigamtii kan jettan kuni nuun baasuu biyya mirga darbee aangoo qabatee isaan bulchaa kan jiru waa'ee Itoophiyummaa Minilik caalaa kan dubbachaa jiru jibbinsa Oromoodhaaf Minilik caalaa kan qabu tuffii Oromoodhaaf kan isaan caalaa qabu gurbaan kunuyyuu hin jaalatamneeti wanni hin jaalatamneef waan biyya hin qabneef biyya hin qabdu biyya kanarraa Madagaskaritti si galchinaa jedhan bar isaanuu Abiy Ahmedin Madagaskaritti 4 kiilooraa xaragneetti gara Madagaskaritti sin deebisnaa jedhan. Kuni bar ifa jira. Waa'ee duguggaa sanyii, waa'ee nama jibbinsa dubbachuu, waa'ee yakkaa yoo taate
akkuma jiruun miidiyaa fi hayyuun namni siyaasaa Itoophiyaa keessa waa'ee Itoophiyaa fi Amaaraa mana hidhaa seena. Duguggaa sanyii labsaa oola guyya guyyatti Oromoo irratti sabaaf sablammoota irratti ammoo bara waraana warra Tigraay wajjin godhame keessatti adda durummaadhaan gadi bahaniituma. Fixuudhuma qabnaa. Qalleet akka foon re'ee nyaachuu qabnaa. Jedhanii dubbachaa turan. Warri kun hin qaana'u. Okay? Oromoon Finfinneen biyya kiyya jedheef duula sitti banu. Oromoon ammoo isaan gammachiisuuf lakki ani Oromoo miti. Lakki ani mirga akkasiin qabu. Lakki kun biyya kiyyaa miti. Lakki namoota adda addaatu waan faayidaa ofiitiif waan jedhan jedhu. Jedhee ammas isaan biratti akka mararfatamu tattaafachaa jira. Ani maalin jedha? Viidiyoodhaafis warra mormituudhaafis mormituu Oromoo jaarmiyaa Oromoo nama Oromoo ta'ee hundaafuu akka lammiitti mirgisaa akka kabajamu yoo fedhe biyya qabaachuu qaba. Namni biyya hin qabne mirga hin qabu. Namni mirga hin qabne lammii ta'uu hin danda'u. That's why stateless people have the right to states jedhama. Oromo is a stateless nation since the 19th century. And OLF, as you know, is a member of the Unrepresented People's Organization. UNPO kan jedhamu. Stateless people. Kana keessa jirra. Nuyi akka ummata mootummaa ofii birmadummaa qabu. Hin qabnetti lammummaa hin qabnu, mirga hin qabnu. Stateless people have no rights. Anna Arendt kan jedhamtu hayyuun guddoon warra Jiwishii dur maal jette? Biyya waan hin qabneef mirga dhabnee bakka hundatti bakka dimokiraatawaa ta'an biyyoota dimokiraatawaa ta'an biyyoota hammayyummaadhaan jabaatanii beekumsaan artiidhaan maal jabaatanii kan akka Jarman, kan akka Faransaay, kan akka Oostiriyaa biyyoota addunyaa kanarra tokkoffaarra jiran keessatti warri Jewish hin gubama ganda isaaniitu ibidditti naqama pogrom jedhama wanti sun hin ajjeefama. Jarman keessatti immoo miliyoonni 6 akka dhumu gaaziidhaan gubanii fixan. Erga sanii barreessiti intalli kun filoosofara. Namni biyya hin qabne mirga hin qabu. Stateless people have no rights. Silaa mirga qabaatee biyya mirgi kabajamaan itti kabajamu keessatti Declaration of the Rights of Men kan jiru erga 70 bara 17 fi 89 irraa kaasee Faransaay. Égalité, liberté, égalité, fraternité bakkatti jedhamu. Namni hunduu mirga bilisummaa, mirga walqixxummaa, mirga uummata addunyaa wajjin obbolummaa itti beekamee addunyaa guute bakka labsametti Jewish mirga qaba silaa seeraan garuu hin kabajamu. Itoophiyaa keessatti har'a mirga qaba seeraan akka nama dhuunfaatti garuu yoo Oromoo ta'e hin kabajamu. OR factor jedhuun bara ijoolleen gaafa taaksii seentee waa dubbatte afaan Oromooti. The OR factor cal jedhi jechuudhaaf. Yuunivarsiitii akkas jedhama. Bakka mirgi beekamuttuyyu ati waan biyya hin qabnee fi mirga hin qabdu. Kanaaf har'a namni Abiy Ahmed jedhamu pireezidantii Itoophiyaa irratti bulchaa ta'eeti lakki kun siin malu xaragneetii warra kee wajjin jara kee wajjin onag jedhuun bar maqaa kiyyaan isaa arrabsu jechuudha. Ammoo hin tumsina jetti tokko tokko deemtee isaan wajjin. Abiyyiinuu onag jedhu xureessuudhaaf. So nuyi xuriidha. Warra akkas jedhu suni dheengadda laalaan ture. Peejii warra faannooti beeki. Faannoon kan irratti ibsa isaanii baasantu onaguu Abiy Ahmed jedha.
Kan isaan immoo itti walii galtee godhanii immoo wajjin hin deemu jiran ABO boodha. Exactly. Bakka hundatti ilaali. Qulqullaan jibbi. Exactly. Bakka kanatti gaafa isa xureessuu fedhan onag nun jedhu onag jedhuuni onag xuriidhaa jechuudha. Waan itti dibbu jechuudha. Okay. Asiin immoo onag wajjin hojjannaa siin jedhu. Xurii wajjin immoo xurii achi xaragaa jirtu kanaan xaragdamoo akkam anas xaraguuf deemta. Ana xaraguudhaaf isa xaragaa bara. Kanaafuu falmiin walabummaa Oromiyaa falmiin bilisummaa Oromootaatiif godhamu falmii mirga abbaa biyyummaa Abiy Ahmed dabalatee OPP dabalatee ta'uudha mirga isaaniitiif falmina. So ittiin aarru dogoggora isaanii garuu irra deddeebi'ee impaayirri sun itti maajjira. Isin hin maltanii biyya kanaaf. Laala abroonni jedhanii asitti ijaaraniiti. Of ijaaranii cimdoos jedhanii ofitti ijaaraniiti. Achuma keessaayyuu Oromoonni jiran jiru. Isaan keessa laafaa filataniiti aangootti kennu. Taphatti jiru jara. Herrega dhahataniiti itti jiru. Itti yaadanii. I'm sorry baay'een dheeressaa jira garuu fardii waan ta'eef wanti nama dubbachaa jiru kun xiqqoo dheeresseen dubbachuu barbaada. So waa'een Finfinnee bilisummaa walabummaa Oromoon adda kophaatti waan deebi'u miti. Nuyi baraabaa kan na dhibe kan na kofalchiise akka gaafa akka biyyi gubateetti akkanatti wacan kana jarri kun har'a dammaqamoo nuyi bar Finfinnee miti Oromiyaa walaba taatee uummachuuf deemnaa. Gaafa su diigimsu itti warra qawweedhaan falmuutu jira. Isaan wajjinuu wal utubnee deemna wal tumsinee deemna jechaa turtanii. Hin dhageenye waan san. Finfinnee miti maqaa Finfinnee miti biyya jaarrachuuf warra dhukaasee bara waggaa 50 irratti du'ee irratti ajjeesaa jirutu jira. Saggaa'een magaalaan kun kan Oromooti jechuu isaa hin dhageenyedha. Dhaggeeffadhu tokkoffaa akeekni jarri sun baatanii deeman yuunitariidha. Tokkummaa Itoophiyaa qayyi masmarii isaaniiti sarara diimaa waa'ee federaalizimii dubbiin sanaa miti. Eertiraa wajjin walii galaniiru. Sila akka akeekaatti qayyi bahar keessa kan isaaniiti Eertiraanii fi Itoophiyaan biyya tokko wayyaaneetu gurgure malee mitiire. Galaana diimaa kan dhabne akkana garuu Eertiraa wajjin bara meeqaaf Biraanuu Naggaanfaa daldalachaa warra ture miti. Sarara diimaa kan jedhamu qaban isaan ni beeku. Laal Finfinneenis sarara diimaa taateeti miti. Waan deemaniif qabu akkanatti kan maraatan waboo of biraa qabnaa biyya ofiitiin ijaarradhaa kan jedhu jechuudha gar tokkoon. Finfinneen kan Oromooti isa hadheeffachuu hin dadhabaniiti miti of course itti dhufuusaa. Saggaa'een as biyya alaa taa'ee seeraanis seenaanis kunoo evidensiin of harkaa qabna ragaa qabna. Finfinneen kan Oromooti maal gaaffii qabaa mariittuu dhiyaachuu hin qabu jedheef biyyi gubachaa jirti amma. Sirbi bahee duulli banamee maal jedhu ani nan kolfama. Maaliif kun ta'a gaafa jettu Finfinneen isaaniif sarara diimaa taateeti miti. Akka biyya Oromoo taate qulqulleessanii beeku. Isaantu sulultaa deemee diimina nyaata. Isaantu Adaamaa deemee diimina nyaata. Isaantu Sabbata deemee waa fedhe fe'atee dhufa. Kaarraa qoree deemee sangaa bitatee dhufa. Ni beekuu biyya Oromoo akka taate. Rakkoon sun isaa miti. Ammoo Finfinneen kan Oromooti qofa otoo jedhames dhimma hin qaban isaan isaarra. Maaliif waan kana kakaasu? Falmanii karaa adda addaatiin waraana bobbaasanii Abiy injifachuu waan hin dandeenyeef waan kana hoo'isanii akkuma ta'anii akka kanaan dura maqaa beetaskaanaatiin murmii kaasanii guyyaa lamatti masarraa seennaa kan jedhu miliyoonota baafneet masarraa seennaa kan jedhu kakaasaa turanitti akkasitti obomboleetti kaasanii ammas masarraa seenuuf barbaadu ittiin fayyadamaa jiru. Ni beeku. Malee waan biraati kan lammataa sittin hima.
wanti aaraniif immoo dhugatti kan aaran sarara diimaa waan qabaniif miti. Erga gaafa Abiy aangoo qabatee ወደ ቀድሞ ክብር እንመለሳለን ጀዴ ጀልቀቤ ኦሮሞን ኦኬ ሃዩን ኦሮሞ አምኒ ጃርሚያን ኦሮሞ ኤሮን ኦሮሞ ፊንፊኔ ከን ኦሮሞቲ ጀ ጀባን ጫልጀዴ ጅራ ማልጎኔ ብራኑ ነጋ ዋይ ጀዋር ጋፈ ዱበት ማልቴ ካልኩሌተር ኦፈር ካቀብነ ወር ጀዱ በከት ገልችኔ ይበር ጀ ቦታውን አስይዘነዋል አጫሉ አጀይሰና hayyoota Oromoo ajjeesan tokko tokkoon deemanii jaarmiyaalee Oromoo hunda shilaamsheessan miidiyaa Oromoo diigan saba Oromoo akka sabaatiitti akka jiraanne diigan qeerroo maqaasaa yakkanii addunyaa irratti biyya kanatti taargaa makiinaa qeerroo jedhu yakkanii kaasisan qeerroo qabsoo dhugaatiif dhaabbate haqaaf dhaabbate biyya faannoon nama qalaa jiru keessatti dugugaa sanyii warra Tigraay irratti raawwate keessatti qeerroon mirgaaf falmeef yakkanii addunyaa irratti jechuudha hagas deeman maalii wanti isaan deemaa fi turanii maaliif har'a Tsaggaayee irratti akkanatti ka'anii gaafa jettu Shimallis namuma sagalee isaa ol kaasee dubbate marii biyyoolessaa sana keessatti gurbaa hayyuu tokko jira pirezidantii Finfinneeti pirezidantii yuunivarsiitii Finfinnee inni maalitti dhagaame hin beeku hayyummaa isaa taa ta'u achumatti dubbiin kun waan mariif dhiyaachuu qabu miti waan mariif dhiyaatu miti Finfinneen kan Oromooti jedheetuma waan bal'aan dubbanne waan takka dubbate yoosuma suuraa isaa kaasanii ammuma Biraanuu Naggaa tarkaanfii fudhatee pirezidantummaa irraa kaasuu ari'uu qaba nama akkanaa of keessatti baannee deemnaa jedhanii duula banan. Okay? So maalinni kan jedhu yeroo hanga ammaatti waggaa 5 kana keessatti Oromoo cabsinee jirra. Kaan of harkatti galfanne bitanne kaan rukunne ajjeesuuf yaallee mana hidhaatti darbanne bakka qabachiifne kaan jaarmiyaa jala laamsheessine kaan aangootti kennine afaan cufne kaan dubartiitti binne manatti kennine kondominiyeemitti kennine gallaqatti kennine akka cal jedhu goone okay kan biyya alaa jiru finne lafatti kennine afaan akka qabatee taa'u goone okay kan biyya alaa jaarmiyaan waldaan community'n hawaasni ijaarame akka diigamu godhan because PPTutti namni irraa fagaata akkas gooneerraa dubbiin Oromoo ammaachi namni ol ka'ee dubbatu hin jiru dubbii walabummaa kan Oromootni biyya alaa kana keessa jiran waan jedhanis itti dubbii walabummaa kana kaasanii olii gadi mammaraachuun kuni hayyoota jabaallee of biraan qabdu warruma jolma waan beekne tokkotu haasa'a waan kan dubbiin walabummaa hin jiru hayyuun Itoophiyummaan afaan isaarraa buutu hin jiru bara kanatti hayyuun Oromoo tokko kan Itoophiyummaan afaan isaarraa buutu hin jiru hunduu Itoophiyummaa fudhatee jira. Namoonni tokko xixiqqishoo hayyoota ofiin jedhan hayyoota otoo hin ta'in namoota ganda san keessatti waa'een walabummaa haasa'ama hin jiru waan akkasii. Oromoodhaaf qabsoona warra jedhu kana jedha as biyya alaa kanatti maal jechuufiin kana jedha. The chapter of Oromo liberation struggle, national liberation struggle is closed jedhanii yaadan. Amma tasuma wanti kun kaanaan bar Finfinneen adda qabsooti miti nuuf. Finfinnee biyya barbaannaa miti. Walabummaa barbaannaa jechaa jirra. Okay? Finfinneen bakka bakka du'aaf jireenya jennee itti cichu isarraan jalqabu qabsoon dhumti isaa galmisaas Finfinnee miti. Galmisaas biyya qabaachuudha. Okay? Garuu dhugaa jirtuun daddabsinaa jechumaaf waa'ee Finfinnee haasofnaan maaliif akkanatti maraatu yoo jette Oromoo callisiifneerraa jedhanii turan san okay utuun yaadin halkanuma tokkoon as bahee jiraachuu isaa agarsiise agartee halkanuma tokkoon jechuma tokko irraa so namicha kana mataa cabsuu qabna namicha kana afaan cufsiisuu qabnaadha duulli amma Habashaan irratti bantee jirtu. Ana irratti kan xiyyeeffatee mati. Oromoo Finfinneen kan Oromootii jedhu Oromoo of kabaju
Oromoo akka namoota tokko isaan jala deemaa amma waa waakkachaa jiran kana hin taane hunda dhaloota kana mataa gaccabsuufe. Callisiifnee irraa jedhanii dubbiin dhumte jedhanii sirbuutti ka'anii turan bara. Amma santu hanqee santu ol ka'uusaa arganiiti. Pireezidantii Kifilee moo Heenok maal kan jedhamu pireezidantii Yuunivarsiitii Finfinnee suuraa isaa namaddii godhanii maal jedhan immoo marii isaanii keessatti nawrin bihoon maaragaa allabin akka sagalee isaanii ol kaa'e saaxillee namummaa keessaa baasnee waa'ee Finfinnee kaasuun taabuu akka ta'utti ijaaramneetti deemuu qabna jedhanii ijaaramaniitti itti deemaa jiran. Akka sabaatitti akka biyyaatitti ijaaramaniitti deemaa jiran. Kanaaf ati wanti ati jettu qeesiin hayyuun sirbituun artistii ofiin jettu kan ofiin jettu namni siyaasaa hundi wama kiyyarraa kan haasa'uu fi dubbiin kiyyaa miti. Ani cabsuu akka hin dandeenye ni beeku. By the way, asumarraan Amara Miidiyaa Council jedhanii warri yakka galmee yakkaa bannee jirra bakka hundatti maal jedhanii asirratti xalayaa barreessanii lafa kaa'an. Gaafa jala deemnee qorannu jarri lafa irratti hin jirtu. Biyyi isaanitti galmoofne jedhani Cyprus jedha. Okay? Dhugaa miti. Asuma qilleensa irraa bakka Oromoo irraa ittiin arrabsan ijaarratanii deemu. Kanaan dura Ethiopians for Peace and Human Rights jedhanii federeeshinii biyya 6-7 keessa jiran hawaasa Itoophiyaa mirga sabaatii fi nageenyaaf falmu tu walitti dhufee xalayaa kana barreesse jedhanii mootummaatti qaama mootummaa adda addaatti barreessanii warra tikaa biyya kanaatti warra poolisii naannoo kan federaalaa immigireeshinii dhimma alaa prime ministerii maal biratti ergan. Takkaaniin jala deemee kun maqaa balleessiidhaa kasasuun barbaadaa warra kana naa barbaadaa jedhee galfadhe ani immoo jala deemee takkaan. Kunoo dhiibbaa baay'ee maatii kiyya irratti ana irratti geggeessaa jiru kun mirga miti. Hiriira nagaanatti bahanii beeku bara yuunivarsiitiitti. Poolisiin nama dhuunfaa irratti hiriirri nagaan bahamu seera miti. Nama waasii tajaajilu, nama kaampaanii wayii hoogganu, nama jaarmiyaa wayii hoogganu, nama mirga kee akka nama isaaniitti akka nama aangoo qabutti sirratti waa dhiibbaa godhaa jiru kana irratti hiriira nagaa bahuu hin barbaachisa ta'a. Nama dhuunfaa irratti garuu kompileen gochuu dandeessa barreessuu dandeessa hiriira nagaan bahuu hin danda'amu jedhanii itti kolfanii poolisiin achi dhadhee ofirraa ari'a. Ergasii koomii adda addaa bakka hojjettutti bakka hundatti waan hin galle hin jiru. In fact gaafa waa hundaa dadhaban maal godhanii imeeyilii bakka hundatti erganii dadhabanii peetishinii namni miliyoona 3.5 irratti mallatteesse. Hanga har'aatti deemaa jiru. Hanga har'aatti deemaa jiru. Waggaa 10 jechuudha. Deemaa jiru. Qopheessanii amma Google yoo goote wanuma kana maqaa Tsaggaayee Google yoo goote kanumatu gadi ba'a. Okay? Suuraa Milosevic, suuraa kiyya gaggaragalchanii warra dhiiga afaan ofirraa qabu wajjin godhanii Heegitti dhiyaachuu qaba mana murtii ICCtti dhiyaachuu qaba. Biyya kanatti hidhamuu qaba. Baras immoo waraqaan qabuun ture waraqaa biyya kana jiraachuu jechuudha. Waraqaa jireenyaa. Biyyatti deebi'ee mana murtiitti dhiyaachuu seeratti dhiyaachuu qaba. Isa qofa miti. Abiyyis gaafa Hacaaluun du'ee jalqabee yeroo 2 nakasasee galmeen isaa gaafa Jawaarfaa hiikaman isaan wajjin hiikamee kiyya waan akka ta'e hin beeku. Irra deebi'ee gaafa lolli waraanaa Tigraay jajjabaatee deemu kanas yakka biraatu dhufe. Ammas galma isaanii keessa jira. Okay? Abiyyi Prime Ministeerii biyya kana 2 xalayaa barreesse. Naa deebisaa biyya jeeqaa jira shoror keessaa deeggaraa jedhanii baras ani waraqaan qabu. Dhimmi nama of baraaruudhaa fi asaayilam gaafatee jiru waan ta'eef wanti sun kan murtaa'u karaa warra siyaasaatiin otoo hin ta'in waa'ee rakkoo inni kaaraakterii qabu maal rakkoon yoo jiraate yakki inni dalage yoo jiraate qulqulleeffannee hin kenninaa fi yookiin hin kenninu. Gaafa dinne yoo deemuu qabaate bakka deemutti deemu. Amma garuu qoratamaa jira. Jedhaniituma cal jedhan hin deebisnee fi waan jenne.
ani namootan qaba paarlaamaan namni paarlaamaa bakka kee bu'ee deemu kuni gaaffii tokko gaafattee jennaanis hin qorata deeme siif qorata sii galee kanas dhagaheen ture okay waan baay'eetu godhama inni nan cabsine kunuunuman jira qulqullaahee qulqulluu akkan ta'e ilaalameeti barameeti kanarratti doktore waan baay'ee hayyamni jireenyaa naa kennameeti hayyamni jireenyaa naa kennamee lammummaan naa kennamee paaspoortii qabadhee nama lammii ta'e yeroo jalqabaatiif filannoo keessattiin hirmaadhee ani biyya keessatti hirmaadheen qabu amma biyyi kiyya ani yeroo jalqabaa akka lammiitti na laalu biyya kana amma lammummaa kana mulquudhaaf duula banan mee haa yaalan haa yaalan meeqa isa miti garuu rakkoon isaanii Tsaggaayee kana cabsinaa miti nama akka Tsaggaayeetti dubbii Oromoo kana sagalee isaa ol kaasee dubbachuu hunda sodaachisnee manatti galchina. Burjaajessinee isa qofa miti. Warra xiqqishoo Tsaggaayeen as akka Tsaggaayeetti waan jiru hunda himuu miti. Warra siyaasa keessa jiru aktivistoota ta'anii waa'ee Oromoo gad at least sagalee isaan gadi qabataniituma waa'ee mirgaa waa'ee maaliif warra farman warra isaan wajjin hojjechuu barbaadu kanaafis akkanarraa of fageessan sii galee akkanarraa of fageessanii isaan jala gugguufan because waa'ee namni akkan akka kiyyaa waan kana dubbatu akka sodaatu warri siyaasaas anatti dhiyaatu akka isaan narraa baqatuuti kanaaf godhu maaliif of jalatti galchuudhaaf deliberately godhu kana xiyyeeffannoodhaan kun uummanni Oromoo immoo qaama gaaffii keettiin deebi'u qaamoleen Oromoo hawaasa Oromoo adda addaa gaheen isaanii maal ta'uu qaba maal godhuu qabu